Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma hongee godina Booranaa fi Gujii jiruun wal qabatee odeeffannoo akka nuuf kennan hoogganaa buusaa gonfaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir as istuudiyootti argamanii jiru. Turtiin keessan faana ta'u duraan dursee baay'ee galatoomaa jenna. Jalqaba irratti hongeen naannoo Oromiyaa keessa jiru mee maal fakkaata? Godinaalee bara darbe hongee keessa turte godina Booranaa, Gujii lamaan, Harargee lamaanii fi Baalee lamaan gara gammoojjii irratti akkasumas Arsii Bahaa Konyaa Gololchaa jedhamu ammas hongeen aanaa arfan tokko irratti hongeen mul'atee jira. Arsii lixaa naannoo Rift Valley fi Shawaa Bahaallee jiddu galeessa Rift Valley keessatti ammas rakkoon ni mul'ata. Kana qolachuudhaaf mootummaan xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjechaa jiru. Sababiin hongeen kun ammas mul'ateef bara darbe yeroo lama roobni roobne hongeetu ture. Barana xiqqoo roobee godinaalee hundaa irratti roobni sun lafa gadi hin geenye bakka waa facaafatellee jalaa akka gogu ta'e ittiin fufne ammas caama gammoojjii kanarratti roobni ammallee kan roobu naannoo ji'a hagayyaa boodaa fi fulbaana keessa rooba malee akkuma siizinii tanaan duraattis ammas ji'a adoolessaa kanaa fi hagayya gara jalqabaatti hin rooba jedhamee baay'een eegamu. Kanaaf hongeen naannoo sanattis ammas miidhaa geessuun isaan waan hin hafneef mootummaan nyaata namaa irratti xiyyeeffatee ammas hojii kan hojjechaa jiru jechaadha. Deeggarsi godhamaa jiru gama kanaan maal fakkaata keessattuu gama buusaa gonofaan? Kaayyoon keenya inni guddaanu lubbuun namaa akka hin baane hojii hojjechuudha. Tokkoffaa iddoo hongeen kun itti mul'atu adda baasuudha kana hojjetamee jira. Godinaalee bara darbe hongee keessa turan hin beekamu. Sun akkuma jirutti kan itti fufee deeggarsi kan godhamaa jiru. Godinaalee bara darbe hongee hin qabnee fi darbee pooket kiisii keessatti gargaaramaa turan Arsii lixaa gara gammoojjiitii fi Arsii bahaa gara gammoojjiittis barana bal'inaan midhaan waan hin facaaneef kan faca'es waan arfaasaa kun hojii irraan oolleef deeggarsi akka kennamu godhamaa jira. Bara darbe nama gara miliyoona 4.3 ta'u gargaaramaa turanii jiru. Kanaaf immoo midhaan gara miliyoona 2.5 ol ta'u fi maallaqa bakka midhaan bitachuu hin dandeenyetti gara miliyoona 112 fi 5 uummataaf deeggarsi godhame. Kun qaamolee adda addaa irraa qaama mootummaa, qaamolee miti mootummaa, deeggarsa uummataa dabalatee deeggarsi godhamaa turee jira. Kanaan haga waxabajii 30tti rakkoon hamaan oduun hin qunnamin lubbuu namaa baraaruu hin danda'amee jira jechaadha. Ammas adoolessa kana keessa achirraa kan itti fufe deeggarsi godhamaa jira. Bara kana godinaalee kanneen keessatti calallii booda kana godhameen ragaalee walitti fudhannee federaala wajjinis walii gallee yeroo ammaan tanaa warri gargaaramaa jiran Oromiyaa keessatti gara miliyoona 3.7 ol kan ta'u yeroo ammaan tanaa gargaaramaa jiru. Kanaaf gargaarsi ji'a darbe kana midhaan dhaqqabee jira. Midhaan irratti dabalataan naannoo gabaarraa bitachuu danda'an midhaan garuu dhaqqabuu hin dandeenye gabaarraa bitachuu danda'anittis qarshiidhaan kaashiidhaan kan ergineef gara qarshii miliyoona 295 fi 3 ta'u uummata akka dhaqqabu ta'ee jira. Midhaanis kuntaala 200,050 ol ta'u uummata biraa akka ga'u ta'ee jira. Kanaafis fe'amaa jira, dhaqqabaa jira jechaadha, deemaa jira. Kun adoolessa kana har'a adoolessa 25 bultii 25 kana keessatti kan rabsame jechaadha. Keessattuu godinaalee gammoojjii jedhamanii tanaan duras gargaaramaa turan. Fakkeenya godina Booranaa fudhatte wanti nyaataa wanti yaadamu hin jiru. Darbee rooba roobeen hamma tokko haroon qaqqabatee ture. Horiin marga hamma tokko argatee jira. Sunis amma goguu irratti waan argamuuf godina Gujii Bahaa irrattis akkasuma Baalee Bahaas, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa godinaalee baay'ee keessatti miidhamanii fi ammas xiyyeeffannaa addaa barbaadu baddaa kanatti yoo akkanatti roobu jiddu galeessa kanatti achitti gogiinsi hammaataan waan jiruuf kanneen deeggarsa akka dhaqqabu mootummaan xiyyeeffannaa addaatiin tokkoffaa federaal akka geessu gochaa jirra. Lammaffaa bakka federaalli qaqqabuu dhabetti akka of eeggannootti achitti akka fayyadamuu qaban stookii keenya of eeggannoodhaaf kan sadarkaa naannootti kaawwanneerraa godinaalee kanaaf gadi ergaa jirra. Kanaaf lubbuun namaa akka hin baane hojiileen hedduun hojjetamanii jiru. Kun ammas cimee kan itti fufu ta'a jechaadha.
Dhimma kanaan wal qabatee suuraaleen garaagaraa miidiyaa hawaasaarraa deddeebi'aatii jiru. Suuraaleen kun hagam dhugaadha yoo ta'u baatan immoo kaayyoon isaanii maali? Gaariidha. Godina Gujii Bahaa irratti dhageenyaan ni agarra. Keessattuu aanaa Sabbaa Boruu fi naannoo Liibanitti namni sababa hongee yookaan beelaatiin du'e kan jedhamu miidiyaa irratti kan socho'u argaa jirra. Kun dogongoraa jechaadha. Namni beelaan du'e Oromiyaa keessatti agarraatti hin jirus hin agarreesi. Sabbaa Boruu jaartii wayii duute kan jedhamtu midhaan mana jira. Namni midhaan mana jiru dhaqanii yoo qulqulleessan midhaan mana jira. Namni midhaan manaa qabu waan nyaatu dhabee du'e jechuu hin danda'amu. Aana sana qofa ji'a kana keessa qofa jechaadha. Ji'a gara kuntaala 700 kan dhaqqabe jechaadha. Sadarkaa naannoo fi federaalaa irraa adoolessa tokko bultii 25 kana keessatti jechaadha. Godinaa fi aanaa sanarraa amma qulqulleessinetti dhibeedhaan nama yoo du'e du'uu danda'a malee sababa hongeetiin nama du'e hin agarree hin jirus ta'uullee hin danda'u jechaadha. Tokko kun qabatamuun sirra jiraata. Gara biraatiin aanaa Liibanii irrattis gara nama hedduutu du'e jedhamee feesbuukaa irratti kan dhiyaate kun dogongoraa. Namoonni tokko tokko waa oduun qulqulleeffanne dabarsuun ofirraa of qolachuutu isaan irra jiraata. Siyaasa taanaan lubbuu namaatiin taphachuun lubbuu namaa irratti siyaasa hojjechuun hin ta'u. Fakkeenyuma yoo si kaase aanaa Liibanirraa namoota du'e jedhamu namni lama nama lubbuun jiru. Namni Xanee Mahammad jedhamuu fi Alii namni jedhamu nama lubbuun jiru jechaadha. Bulchiinsa godina Gujii adda baasee qulqulleessee nu gabaasee jira. Namni sadii namoota bara darbe sababa dhibeetiin du'an jechaadha. Bara 2013 fi 14 keessa kan du'an jechaadha. Namni Biiftuu jedhamu, namni Booruu jedhamuu fi namni Nasiibuu jedhamu namoota dhibeen bara darbe du'an jechaadha. Nam tokko Hasan Waariyoo namni jedhamu nama aanaa sana keessa ganda amma jedhamu sana keessa hin jirre hin beekamne dha. Kanaaf ololli deemu ta'e jedhamee bu'aa siyaasaa ittiin argachuudhaaf kan oofamu waan ta'eef ammas kana irraa olola akkanaa oofuurra hongeen uummata keenya miidhaa jira kun dhugaadha. Akkamitti deeggarsa kana caala uummata keenya dhaqqabsiisuu dandeenya? Namni miidhaan namarraa kan geenye akkam gochuu dandeenya? Mootummaan waan gochuu qabu gochaa jira. Akkaataa buusaa gonuufaattis uummanni naannoo sanatti akkaataatti wal gargaaruu danda'an haala mijeessaa jirra. Namni du'uu hin danda'a bakka hundattuu hin du'a. Garuu beelaaf waan nyaatu dhabee du'e namni jedhamu biyya kana keessatti sadarkaa sana hongeen biyya kana jiru hongee sadarkaa sana gahee waan hin taaneef wanti dhabamu horiin dhabame wanti qammasan wanti afaan kaawwatan guututti dhabame rakkoo hammaataan lafti gogee falli biraa yoo dhabame gabaa irraa rakkoo yoo ta'e sadarkaa sanatti ilaalama. Amma kun ta'e jedhamee siyaasa hin taane fi olola hin taane hawaasa keessa hafarsuudhaaf kan geggeeffame waan ta'eef namoonni kana godhanis dhugaan lafa jiru kana gadi bu'anii godina gaafachuu danda'anii nageellee bu'anii haqxii ragaa lafa jiru irraa kana mootummaan ammas deeggarsa istookii kenna sadarkaa naannoo irraa midhaan gahaa qabna gadi buusaa jirra. Federaalis midhaan gahaatu jira gadi deemaa jira. Inni guddaan kana waliin taanee qulqullinaan dakatti nama rakkate biraan ga'u caasaan buusaa kunuunfaa haa ta'u caasaan gandaa jiru midhaaniin dhaqaa nama horii qabuu fi re'ee qe'ee qabuu fi namni womaan qabne qixa laaluu isarra jiraatu jechaadha. Dursa midhaan dhaqu walduuka midhaan nama hundaaf yeroo tokko dhufuu baachuu danda'a. Midhaan dursa dhufe nama waan qabne sanaaf dursa kennamu isarra jiraata jechaadha. Yoo kana goone pookeetii keessatti nama miidhamu dhaqqabuun danda'ama waan ta'eef hongeen kun ammallee itti fufa. Roobni arfaasaa roobni godinaalee kanatti yoo xiqqaate roobni gannaa hagayyaa isaan jedhan fulbaana jalqabaa fi hagayyaa gara dhumaa irratti roobuu danda'a. Sun immoo midhaan yeroo ga'u ji'a 4 booda gara hidaarii fi tasaasii naannoo sanatti ta'uu danda'a waan ta'eef deeggarsa kana mootummaan illee cimsee itti fufa. Namoonni qaamoleen miti mootummaas namoonni dhuunfaanis akkuma bara darbe nu cinaa dhaabbatanii hongee godinaalee 8 irratti nu qunname waliin qolanne ammas godin 2 dabalame hongeen aanaa muraasallee haa ta'u dabalamee godinaalee 8 keessatti hongeen
yaa'u miidhaa waan geessisaa jiruuf kana wal cinaa dhaabbannee wal gargaaree lubbuu namaa baraaruudha kan ta'u falli ta'us kana yoo goone uummata keenya baraaruu hin dandeenya. Hoogganaa buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir odeeffannoo dabalataa nuun geessaniif baay'ee galatooma.